Ashamaar kafuunii akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaalaa ayyaantoo sallaa jiru jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtattis naa qaqqabu bakka jiraattanii bakka eeggamtanii yoo eegdan isiniin jechuun jaaladhaa egaa kaaharraa waan qophaa'e tokkoon qabadhee kara keessan dhufeetoo jira isas immooyyuu haga dhumaa daawwachuuf viidiyoo kana laayik sheer gochuun dagatinaa warroonni chaayinaala keenya faarawaa taatan garaattan sabiskiraabii godhuun maatii keenya taachuun gaman affeerraa kootii. Warroonni kuwwanis keessummaa taatanii dhuftan yaada keessanuu qabaattan saanduqa komentii jalatti nu barreessuu hin dagatinaa bilbila kiyyaa asumarran isinii teechisa waasaapbii iimoodhaan na dubbisuu ni dandeessu gaafilee biraatis egaa kaanarra waa tokko bichaan qabadheetu kara keessan dhufee inni kunis maalinni akka argaa jirtan teebiliidha teebiliin kun baay'ee bareedduu fi akka isinitti dhiyaatutti hin kaa'isanii fi iskiriinitti akkana buteechuudha laaltanii too sirritti yaada soggaa qabaattan akkasuma immoo isinis barbaaduu baattan namoonni barbaadan hoggaa jiraatan keessa illee sheer warii godhaati. Wal biraan gaatti fayyadamaa isiniin jechuun jaaladha. Keessattuu cheeriiwwan wantoota irratti nyaatan kana ijoolleen baay'een gaafachaa jirtan ijaa ta'eef immoo ijoolleen asamtamaan barbaadanis hoggaa jiraatan yoo ta'e asuma keessatti argattu. Yaanni keessanis immoo koomentii jalatti na barreessaa harka caalaa immoo bal'inaan odeeffannoo yoo barbaadan ta'e keessanii koottatii na dubbisaa bilbilli asuma irratti isinii taa'a. Immooyyuu warroonni sagaleedhaan illee barbaadan bilbila dursaa isinii teechisaa duwwaa 945 67 irraan deebi'aa duwwaa 945 67 heeloo itti dubbisuu dandeessu isiniin jedha daariktiis na argattu. Akkasuma immoo ijoolleen baay'ee yeroo daariktii maatiidhaa bilbila kennitan bilbila tokko keessaa dogongortanii kaatanii hookan wanni hin hojjetu akkas akka hin jenne hoggaa maatiidhaa barreessitan bilbila keessa yaadan barreessayi waan akkasii baay'ee naquunname jechuudha keessattuu maayii kana bilbilli hin hojjetu kan jedhee jira akkasuma immoo meeshaas gallee fudhanna jettanii kaatanii ijoolleen bilbilli nu dideettanii daganaa iimoodhaan dhuftanii dubbistaniitu jira bilbilli hool deebi'ee ani barreessuuf dogongorri achuma akka jirudha jechuudha ijoolleen baay'een kaawwanne jechaa jirtanii yaadan namaayyuu ni bu'u. Bilbilichi ani yeroo hundan jijjiirree ergan hojii eegalee bilbiluma kanaan yookaan masmaruma kanaan fayyadamaa jira. Namni kamuu sammuu isaa keessattuu iyyuu ni qabata jedhee yaada jechuudha. Gizee baay'ee namoonni kara miidiyaa bilbila yeroo baay'ee ni jijjiiru kallattii adda addaatiin gizee biraasanii ani garuu tokkichuma kanaan fayyadamaa jira. Daariktiis ta'ee immoo waasaapbii wantoota kanneen inni argachuu dandeessu. Kara feesbuuka kiyyaatiin illee warri dhufuu dandeessan ni dhuftu ayyaantu mucaa kakuu jedha. Kallattii saniinis dhuftanii na dubbisuu hin dandeessan miseenjiraan isiniin jechuun jaaladha. Kanaadha. Egaa kara cheerii kanaatittaan darbaa hundumaa olii cheeriin kun hojjetamee qophaa'ee kan ta'aa jirudha jechuudha yeroo kanatti. Warroonni atamtamaan maatii keessaniif ofiif galfachuu barbaadan hoggaa jiraattan jechuudha. Gatiin isaallee isiniifamnimaa egaa nu biratti dhugaadha meeshaan hojjetamee hin taa'u yeroo hundan isinitti hima akka carraa ta'ee namni hojjisiifatee ka'ee egaa akka humni dadhabee jechuudha. Humni dadhabnaan akka naa beeksisamu naaf haa ta'uuti. Kana humnan ittiin baafadhuun qabu nama jedhetuyyuu jira jechuudha. Egaa kuni hoon jedhu kan ayyaantu asallaatirraan dhufee hojjisiifachaa jiru miti. Wanni sinnaa beekuu qabdan yeroo baay'ee jechuudha. Ani dhufanii hojjisiifatan taanan egaa dhaabbanni kun kiyyaa miti yookaan manni mukaa kun kiyyaa miti. Kaffee jalqabee dhiisuu kanfee hojjisiisuu waan akkasiisanii miti. Ani jechuudha qabdii kennan taanan hojjisiifataniituma baafatu. Kana namoota biraatidha jechuudha. Namoota biraatiin bootuman ani itti hojjisiifutti namoonni biraa kennatee humna dadhabee nu beeksisaa jedhanii ani kaa beeksisuufan kara kana dhufe arras taanan waan isin naa beekuu qabdan jechuudha. Anarraan kan dhufe miti nama biraatirraan garuu iddoon ani itti hojjisiisutti jechuudha. Harki tokko isiniin jechuufan harki tokkodha hojiin isaa tokkodha akka argaa jirtan halluun dibamni isaa baay'ee tokkoon jaaladhe ani. Egaa kanaafuyyuu haala kanaan na hubattan jedheen abdii qabaa nu beeksisinaan jennaan kara keessan dhufee guutumaan guututti immoo dhibbatti alaafinnati yookaan itti gaafatamummaa kan fudhatu ana ayyaantuu asallaatii gatiin isaa 28dha. Warri barbaadan hoggaa jiraattan asumarrattan isinii barreessa gatii isaa illee isiniin jedha nagaa naa ta'a baay'ee.